Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa raqqabu sagantaa keenya irraa keessatti qophiilee qabnu wal duraa duuba isaanii sin beeksifnaa jalqaba oduutu dhiyaata. Heera mootummaa fooyyessuu maqaa jedhuun sirna durii tooftaadhaan deebisuuf yaaliin godhamu ifatti mul'ataa jira. Mata duree kana jalatti qophiin qindeeffannee oduutti aansuun isiniif dhiyaata. Xumura irratti ammoo waggaa 35ffaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo ilaalchisuudhaan yaada hordoftoonni sagalee bilisummaa Oromoo bakkoota adda addaa irraa nuuf kennan qindeessinee qabannee dhiyaannee jirra. Jalqaba hanga xumuraa kan wajjin turtan isin affeera amma gama oduu isaa kanaaf qabannee dhiyaannetti isin dabarsina. Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanneerra oduu har'aa keessin dhageessu an waaqoon oleeti. Caamsaa 20 Gimboota 20 sababeeffachuun mootummaa Dr. Abiyyi fi raayyaa ittisa biyyaa hiriira bahaa deeggaraan caasaan mootummaa nu hiraarsaa jira jechuun jiraattonni komii qaban ibsatan. Akka jiraattonni sagalee bilisummaa Oromoof ibsanitti kibba bahaa Oromiyaa godinootaa fi onoota hunda keessatti caasaan mootummaa milishaa gandaa qabachuun uummatarra deemee humnaan hiriira bahaa mootummaa Dr. Abiyyi fi raayyaa ittisa biyyaa cina dhaabbadhaa deeggarsa keessan agarsiisaa jechuun fedhii keenyaan alatti nu dirqaara jedhan. Akka kanaan godinoota Arsii Bahaa, Arsii Lixaa, Baalee Bahaa fi Baalee Lixaa Onoota fi gandoota garaagaraa keessatti kaabinee fi kaadireen bilisiginnaa baajaajii fi geejjiba uummataa danquun uummanni jireenya isaanii dhiisee akka hiriira deeggarsaa baaniif qaama milishaa gargaarsifachuun uummata nagaa doorsisaa fi reebichaan dararaa akka turan maddeen ifoomsaniiru. Maddeen keenya dabaluun akka sagalee bilisummaa Oromoof yaada kennanitti qaamni mootummaa ofiin jedhu aangoo isaa dheereffachuu qofaaf na bira dhaabbadhaadhaan uummata hiraarsuu malee takkuu mootummaa uummataa fakkaatee bu'aa uummataaf hojjetee hin beeku. Biyya kana keessatti mootummaa uummataaf dhaabbate arginee hin beeknu. Addatti mootummaan bilisiginnaa mootummaa uummata saamuu fi hiraarsuuf dhaabbatetu nu mudate jedhu. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo eenyummaa isaaniin murna bilisiginnaan yakkamuun qe'ee fi qabeenya isaanii irraa ari'amuu fi qabeenyaa isaanii saamamuutu ifa ta'e. Akka odeessi maddeen ifa godhutti kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii Lixaatti miseensonni adda bilisummaa Oromoo sababa eenyummaa isaanii yakkamuun hidhamanii mana hidhaa keessatti osoo hiraarfamaa jiranii bakka isaanii jirratti maatii isaanii doorsisuun qabeenyaa isaanii caasaan murna bilisiginnaa saamutu barame. Akka kanaan miseensota adda bilisummaa Oromoo magaalaa Dodolaatti kanaan dura qabamanii magaalaa Shaashamanneetti murtii seeraa malee murtoo dabaan hidhamaa jiran bakka isaanii jirratti qabeenyaa suuqii mi'a garaagaraa of keessaa qabu maatii isaanii doorsisuun saaman. Maatiin hidhamtootaa yaada sagalee bilisummaa Oromoof kennaniin qaamni mootummaa fiin jedhu ilmaan keenya saamee nu jalaa hidhee qabeenyaa isaan qabanis nu doorsisuun ija keenya afotti saame mootummaan jiraatee mootummaa itti mannu hin qabnu. Qaamni itti mannu hin jiru rakkoo dachatu nu mudate rakkoo keessa jirru waaqni qofti haa argu jennee dhiifne jedhu.
Kibba baha Oromiyaatti namoonni nagaan jumlaan mana hidhaatti guuramaa jiran. Manneen hidhaa guutuu irraa hidhamtoonni halkan darabee wal raffisaa akka jiranis hubatameera. Manneen uummataa fi qabeenyis hidhamtoota mootummaan barbadaawaa jira. Miseensonni fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas uummanni nagaa kibba baha Oromiyaa godinoota Arsii Lixaa, Arsii Bahaatti badii fi tokko malee jumlaan hidhamaa akka jiran maddeen keenya gabaasaniiru. Onoota Arsii Lixaa kan akka Adaabbaa, Dudulaa, Shashamannee, Nageellee Arsii, Heban Arsii fi kan kana fakkaatan akkasumas onoota Arsii Bahaa kan akka Muunessaa, Digaluu fi Xiyyoo, Asallaa, Zuwaay Dugdaa, Heexosaa, Doddotaa, Martii, Roobee Arsii, Baalee Gaasaraatti hidhaa fi reebichi akkasumas manneen uummataa gubuun kan yeroo kamii caalatti hammaatu maddeen keenya mirkaneessaniiru. Caasaleen bulchiinsa godinaa hanga gandaatti jiran kaadiree fi kaabineen waraana mootummaa biltsiginnaa wal ta'uudhaan duula hidhaa fi manneen uummataa gubuutti akka fuulleffatan kan gabaasan maddeen keenya tarkaanfii furmaataa kana uummata nagaa irratti kan fudhataa jiraniifis waraana bilisummaa Oromoo WBO deeggartu kan jedhuun akka ta'e ibsu. Akka kanaan kanneen hidhamuun hiraarfamaa jiran Obbo Addunyaa Gabruu Adaabbaarraa, Obbo Sulee Waariyoo Adaabbaarraa, Obbo Muhammad Adaabbaarraa, Obbo Siraaj Muhammad Shaashamanneerraa, Obbo Kuubaa Nagaashuu Asallaarraa, Obbo Goobee Aliyyii Asallaarraa kanneen hidhamanii jiran keessatti argaman. Kana malees Jibriil Amaan Mantuu, Muktaar Amaan Mantuu, Korfaa Gannaa, Kadir Muhammad, Arruus Muhammad, Abdii Jamaal, Abbaayye Jamaalii fi Kaliil Kamaal kan jedhaman Onazuwaay Dugdaarraa kanneen hidhamanii jiran keessatti argamu jechuun maddeen keenya ifa godhu. Haalli mana hidhaa keessaa ulfaataa fi kutaa dhiphaa tokko keessatti hidhamtoonni heddummaatanii hidhamuu irra darbee wal raffisaa akka hin jirre maddeen keenya ifa godhu. Kanaan alas hidhamtoota keessaa garii isaanii maatii wal agarsiisuu akka dhorkan dhaga'ameera. Gama biraan godina Arsii Ona Heexosaa gandoota akka Jaawii fi Siibuu Bobaa gara Cilaaloo jalatti argaman waraanni mootummaa biltsiginnaa poolisoonnii fi milishoonni uummata qe'ee isaanii weeraruun garii isaanii qabanii yoo hidhan manneen 15 ol ibiddaan gubaniiru. Hoolota, re'ootaa fi sangoota uummataa saamuun qalataniis akka nyaatamantu gabaafame. Gochiin fakkaataan giddugaleessa lixaa fi kibba Oromiyaa keessatti uummata nagaa irratti raawwatamaa jiraachuunis bal'inaan gabaafamaa jira. Oduu xumuraatiin lolli biyya Suudaan keessaa baqattoota Oromoo gara itti deebi'an dhabanii rakkataa jiran haalaan hubaa jira. Jiruu fi jireenya dhalli namaa Kaartum keessa ittiin jiraatu sababa lola magaalattii keessatti deemaa jiru irraa kan ka'e guututti dhaabbatee jira. Lammiilee biyya alaa hireen ba'uu isaaniif aanjawee fi dinagdee ittiin soso'an qaban kumaatamaan biyyattii gadhiisanii baaniiru. Uummanni biyyattii lakkoofsa guddaa ta'es biyyoota adda addaatti baqatu itti fufeera. Baqattoonni Oromoo biyyattii keessa jiran addatti magaalaa Kaartum keessa jiran haalli hundi itti cufame gargaarsa tokko malee lola kana gidduutti qabamanii jiran kanneen gara biyyaa deebi'uuf yaalanis karatti hubaatiin garagaraa irra gahuun himamaa jira. Akka kanaan ta'ee baay'een gara biyyaa kan deebi'anis jiraachuun dhaga'ameera. Amma warri dahannaa siyaasaa jala jiran gara biyyaa deebi'uuf sirna impaayaratti bitaa jiru irraa yaaddoo qaban kanneen maatii qaban waggoota 25 waraqaa UN baatanii jiran haala lola biyyattiin keessa seentee jirtu irraa akka rakkoo hamaaf saaxilamaniiru. Amma dhaabbattoonni idil addunyaa sadarkaa cufatti ba'aniiru jedhamuttu guuratanii waan ba'aniif qaamni itti iyyatan hin jiru. Haalli isaas hin ayyamu. Kanaaf ilmaan Oromoo kunniin furmaata tokkollee dhabanii yaaddoo hamaa keessatti kufanii argamu. Ilmaan Oromoo biyya Suudaan addatti Kaartumitti argaman kunniin hawaasni Oromoo biyyoota ambaatti argaman sagalee nuuf ta'a. Malaa fi fala dhawaa nu dhaqqabaa jechuun sagalee iyyannaa kan nutti birmadhaa dabarfatanii jiran. Lolli Suudaan keessa ammaaf guyyoota 7 dhaabbate haa jedhamu malee wal waraanuun ammallee itti fufeera kan jedhan maddeen lola irra jabaa fi gareen lamaanuu meeshaalee waraanaa gurguddaa walitti qopheeffataa jiru jedhaniiru. Lolichi eessatti fi yoom akka dhaabbatu beekuun rakkisaa ta'us maddeen hubachiisaniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanaan gammaa ture. Qophiilee keenyaa afaan waliin turte gaarii.
sagaleen bilisummaa Oromoo. Kun sagaleen bilisummaa Oromoo. Ayyaana waggaa 35ffaa tamsaasa raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo Saabaa'oo waxabajjii 17 2023. Sagaleen bilisummaa Oromoo Saabaa'oon waggaa 35ffaa tamsaasa raadiyoo itti eegale waxabajjii 17 bara 2023 kabajata. Saabaa'oon guyyaa itti hundeeffame waxabajjii 15 bara 1988 irraa qabee hagaarraan tanaatti adeemsa qabsoo dheeraa keessatti carraaqqii qilleensa irraa dhabamsiisuuf diinni taasisu hundumaa dandamatee gumaacha olaanaa waliin waggaa 35ffaa isaa kabajachuuf qophaa'aa jira. Kurmaana bar dhibbee tokkoof uummata Oromoo barsiisuu, ijaaruu fi qabsoo hiree murteeffannaaf kakaasuudhaan gumaachi sagaleen bilisummaa Oromoo taasisaa yoo nagahee har'ata ABO kan miidiyaalee dhimma qabsoo Oromoof hundaawan kamuu keessaa isa hangafa taasisa. Ayyaana waggaa 35ffaa guyyaa hundeeffama Saabaa'oo kana uummata keenya Oromiyaaf addunyaa mara irratti argamu waliin yeroo kabajannu gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Hundi keessanuu bakka jirtanitti nu waliin ta'uun ayyaana seena qabeessa kanarraa akka qooda fudhattan affeeramtanii jirtu. Waggoottan 35 darbaniif sagalee bilisummaa Oromoo jiraachisuuf karaa adda addaa haala seenaan hin daganneen warra gumaachaa turtan maraaf galanni bilisummaadha. Ayyaana kana milkeessuuf akkasumas gara fuula duraatti Saabaa'oo raadiyoo keessan tamsaasarra jiraachisuuf karaa maallaqaa yaadaaf gorsa ijaaraa gumaachuun akka nu cina dhaabbattan hiree kanaan waamicha goona. Ayyaanichi kan geggeeffamu karaa sarara zuumiitiin ta'a. Liinkii isin beeksifna. Nu qunnamuuf iimeeliin keenya sbo.radio88@gmail.com yookiin sabao.radio88@gmail.com. Injifannoo uummata Oromoof koree Saabaa'oo idil addunyaa. Kun sagaleen bilisummaa Oromoo. Kun sagaleen bilisummaa Oromoo. Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromootii qophiin keenya oduu isin dhageessisuun jalqabeetti fufa. Heera mootummaa fooyyessuu maqaa jedhuun sirna durii tooftaadhaan deebisuuf yaaliin godhamu ifatti mul'ataa jira. Mata duree kana jalatti qophiin qindeeffanne akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Heera mootummaa fooyyessuu maqaa jedhuun sirna durii tooftaadhaan deebisuuf yaaliin godhamu ifatti mul'ataa jira. Dhaabbata qorannoo imaammata Itoophiyaa jechuun leellistoonni sirna duraanii heera mootummaa akka fooyya'u gaafatan. Heerri Itoophiyaa bara 1991 sirna EPRDF'n tumame waggoota 30 akka heera mootummaatti tajaajilaa turus irra guddeessi isaa waraqaa irratti malee lafa irratti hin argamne, hojiitti hin hiikamne jechuudha. Heerichi sirna bulchiinsa tokkee kan sirna nafxanyaatiin wal faallessu fakkaatus fakkeessaaf gowwoomsaaf malee hojiitti hin hiikamne. Ta'ullee heerichi saboota cunqurfamoof baay'ina hin qabneef hanga tokko wabii ta'e gargaareera. Hunda caalaa garuu waan Oromoof waan Oromiyaa ilaallatu tokko illee hojii irraa hin oolle jechuun ni danda'ama. Haa ta'u malee leellistoonni sirna duraanii heera kanatti gammadoo hin turre. Maqaa sabaaf sablammootaa dhaamuuf mirgi isaanii kabajamuu arguuf dhaga'uu kan hin feene gareen kun mootummaa keessatti of ijaaranii heera kana balleessuuf yaalii guddaa godhaa turan ammas itti jiru. Haala kanaan sirna isaaniif bakka guddaa kennu bilxiginnaa keessatti ijaaramuudhaan maqaa dhaabbata qorannoo imaammata Itoophiyaa jedhuun akka waan qorannoo geggeessaa turaniitti keeyyattoota heeraa mootummaa Itoophiyaa fooyya'uu qabu jedhan.
caamsaa 16 bara 2023 miidiyaalee mootummaatiin ifoomsanii jiru. Kana jechuun yaadni keeyyattoota kana fooyyessuu garee maqaa dhaabbata moggaafatee as ba'e qofa adeemsifamaa kan jiru miti. Yaadni kun kan murnaa aangoo irra jiru kan bilxiginnaa haammatu ta'uu isaati. Bilxiginnaan leellistoota sirna duraanii irraa akka ijaarameef ilaalcha isaanii kan tarkaanfachiisu ta'uu jalqabumaa hundeeffama isaa irraa eegaluun hayyoonniif qabsaa'onni hedduun himaa turuun ni yaadatama. Qabatamattis waan sirna leellistoota duraanii hojiidhaan agarsiiseera bilxiginnaan. Kan ammaa kunis sanuma jabeessa. Sirna caaseeffama bulchiinsaa alaabaaf imaammata sirna nafxanyaa duriitti akka deebi'u kan gaafate gareen kun keeyyata 8 heerri biyyattii kan waa'ee birmadummaa sabootaaf sablammootaa dubbatu asxaa biyyoolessaa daangaa naannolee sabdaneessummaa bu'uureffate tolfamee mirgi hiree ofii ofiin murteeffachuu hanga fottoquu keeyyata 39 paartiin siyaasaa sabaan ijaaruun dhimmi bulchiinsa magaalaa Finfinneetis akka fooyya'u yookaan akka haqamu gaafatan. Akka waan bara 2007 yeroo lakkoobsa manaaf uummataa irraa eegalee uummanni keeyyattoota kana mormuudhaan akka fooyya'uuf yookaan haqamuuf gaafataa ture fakkeessuun akka qorannootti fedhii isaanii kan sirna nafxanyummaa deebisuuf qaban miidiyaalee mootummaatiin calaqqisiisanii jiru. Sabaaf sablammoota 83 keessaa 41 keeyyattoota kanneen akka mormaniif nuu fooyyessaa jedhanii akka gaafatanitti kijibaa dhiyeessee jira gareen kun. Alaabaa Lummuxxiif sirna bulchiinsa abbaa lafaa durii nuuf deebisaa jedhee uummanni gaafatu hin jiru. Sirna durii san yeroo yaadatu uummanni dhalachuu isaa iyyuu abaaraa jiraata. Caaseeffama bulchiinsa kan naannolee jibbee kan kutaalee bulchiinsaa bara Haile Sillaasee keflahaa gariidhaan buluuf sabni yookaan uummanni gaafate tokkollee hin jiru. Warri kana hawwuuf ammas heera mootummaa akka bara sanaatti deebisuuf ifatti carraaqqii eegalee warra sirna nafxanyaa leellisaniif booddessitootaadha. Faayidaa abbootiif akaakilee isaanii argachaa turan warra dhabeetu hamuummachaa jira. Olaantummaa saba tokko jechuun olaantummaa Amaaraaf sabni kaan akka lammii lammaffaatti yookaan warra qotee maatii nugusootaa sooruu akka ta'e jiraatu warra hawwuudha. Amantaaf afaan tokko qofti mootummaadhaan labsamee akka kabajamu kanneen biroo akka abaaramaniif akka badan warra fedhuudha. Alaabaa Lummuxxii kan mana amantaa tokko irratti fannifamu saba tokkoof afaan tokko qofaaf kan dhaabbatee mirmirsuu warra bareetu heera mootummaatiin kana raggaasifachuuf ifatti as ba'e. Heerri mootummaa Itoophiyaa bara 1991 labsame kun Finfinnee Oromiyaa keessatti waan argamtuuf akka Oromiyaan faayidaa addaa irraa argattu dubbata. Leellistoonni sirnaa duraaniif booddessitoonni kun garuu kanuma illee gubatu. Gaaffiin Oromoo garuu kanas miti. Haqni Oromoon barbaadu faayidaa addaa Finfinnee irraa argachuu miti. Finfinnee matuma ishee barbaada. Finfinneen magaalota Oromiyaa biroo kanneen akka Adaamaa, Asallaa, Ciroo, Naqamtee, Fichee Yaaballoo fa'aa irraa adda miti. Akkuma isaanii Oromiyaadhaan buluu qabdiidha gaaffiin Oromoo. Finfinneen maqaa bulchiinsaa federaalaatiin alagaan koloneeffatee maqaa faayidaa addaa irraa argattu jedhuun waraqaa irratti katabee kan ittiin ormis gowwomsuu yaalu Oromoonis hin fudhanne hin fudhatus. Booddessitoonni kunneen garuu kanuma illee guddaa godhaniitu Oromiyaan faayidaa addaa Finfinnee irraa argachuu hin qabdu jedhanii waraqaa heera mootummaa kana irraa haquuf abbaalu.
Oromoon ammas hanga guutummaatti Finfinnee bulchiinsa Oromiyaa jalatti deebisutti qabsoo isaa abadan addaan hin kutu. Booddessitoonni naannoleef bulchiinsa godinaalee maqaa sabaatiin daangeffame baduu qaba jedhanii keeyyata san jijjiiruuf as bahan. Oromoon amma biyya isaa Oromiyaa kan sirna kolonii nafxanyaa dhuma jaarraa 19ffaatti weeraramte bilisa baasuuf qabsoo hadhooftuutti jira. Biyya isaa abbaan barbaade as butee achi siqee sararuuf hin danda'u. Oromiyaan biyya isaa walaboomsee daangaa isaa duraanii kabachiifatee sirna isaa ta'uun buluuf qabsootti jira. Booddessitoonni garuu kiflaa gariidhaan empaayiratti caaseffamte maqaan Oromiyaa akka baduuf akkuma ifaajaa turan ammas heera mootummaa irraa maqaa Oromiyaa haqanii caaseffama bulchiinsa bara Haayile Sillaasee deebisuuf dhama'uutti jiru. Kaayyoon heera mootummaa fooyyessuu jedhu kunis bu'uurri isaa kanaadha. Akkasumas paartileen siyaasaa maqaa Itiyoophiyaatiin malee maqaa sabummaatiin ijaaramuu hin qaban kan jedhuun heera mootummaan haqanii laaquuf ifatti ba'anii dhaadachuutti jiru. Maqaa Itiyoophiyaatiin ijaaramanii paartiin siyaasaa sun olaantummaa Amaaraa kan isaan barbaadan leellisaaf jechuudha. Isaan kanneentu maqaa heera mootummaa fooyyessuu jedhuun jecha jijjiirratee dhufe. Kun abjuu ta'ee hafa malee sichi abadan dhugoomsuuf hin danda'u. Oromoon heera mootummaa kan isaan haqaniif laaquuf jedhan kanaaf wabii ta'uu fi falmaa osoo hin taane warra haqa Oromoo awwaaluuf ifaajan, warra qabsoo Oromoo lafeef dhiiga goototaa qaqqaalii kitiraan lakkaamuun as ga'e duubatti deebisuuf yaadan kamuu of duraa maqsuuf qabsoo isaa daran jabeessee itti fufa. Kaayyoon xaliila gootonni qaqqaaliin kumaaf kitillee itti wareegaman warra danqaa ta'aniif Oromoon araaramaa hin qabu. Boodessitoonni kanneen sirna nafxanyaa deebisnee heera isaanii barreessinee ittiin gabroomsinee bulchina jedhu Oromoon fudhatu tokkollee hin jiru. Sabootniif sablammoonni impaayera Itoophiyaa keessaas gabrummaa ammayyaa yeroo ofirraa buqqisuuf qabsoo geggeessaa jiranitti lakkii gabrummaa duriitti isin deebisna warra jedhu gonkumaa hin dhaggeeffatu hin dhaga'us. Sirna sin gabroomsa jedhu kamuu ofirraa fonqolchuudha. Oromoof saboonni cunqurfamoon hiree Oromoon qaban boodessitoonni sirna duraanii leellisaniif gabroonfattootii ammayyaa osoo yeroo hin kennin qabsoodhaan ofirraa kaasanii bilisummaa walqixxummaaf mirga hiree ofiin murteeffachuu kabachiifachuun yeroon isaa amma. Fuulduratti malee duubatti kan deebi'u hin jiru. Biyya ofii irratti hiree ofiin murteeffatanii bilisummaaf nagaadhaan jiraachuuf qabsoo jabeessuu qofatu furmaata dhumaati. Kanaaf Oromoof saboonni cunqurfamoon impaayiratti hundi boodessitootaaf leellistoota sirna nafxanyaa kanneen akka salphaatti ilaallee bira darbuu hin qabu. Deebii hatattamaa kennuufii qaba. Imala qabsoo isaa fuulduratti tarkaanfataa jiru milkeessuuf boodessitoota kanneen of duraa buqqisuun dirqama ta'a. Akkatti oolee buluuf abbaatu beeka waa'ee jireenya isaa. Waan isan dhibne keessa lixee dhalli namaa ifra keenya maraka ajaa'ibaa.
Otaati nu jaara jennee kadhanne malimaat. Nuti isaan hin geenye hamtuus nama yaanne malimaat. Nuti isaan hin geenye wahuraan barbaanne. Sabnee nu gargaara jennee kadhanne malimaat. Damnus baruudhaaf haala mala taane kakoree bishaane malimaat. Eessisaan mul'atu gochisaa ifaate malimaat. Jachaansi haasasaa qophaasa seeqaati. Duubaansi waraana dhoosaan suutumatte malimaat. Yeroo malimaat yeroo malimaat yeroo malimaat yeroo malimaat Mali annani be haalli namaa amalli. Akkatti oolee bulu abbaatu beeka waa'ee jireenya isaa. Waan isan dhibne keessa litee dhalli namaa ifrakkee nama rakka ajaa'ibaa. Ana bara beeku nafi maa jiraatu malimaat. Lakkisaana caala imbeeta gadiidoo narra nan jaalatan malimaat. Abimee oduu teessoo bakkeettumatti dhugaan gingilchitee si baabti moggate malimaat. Alalaatu dursa barwaanu gajaala malimaat. Anaaniif jaalate ambimaaf rakkate malimaat. Abbaanuuni beekaa barwaanu tumaatu. Xiqqaa guddaan isaanii barmaaniif maraatu malimaat. Yeroo malimaat yeroo malimaat yeroo malimaat yeroo Dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya xumuraarra geenye jirra. Waxabajjiin 15 dhufaa jiru kun waggaa 35ffaa itti sagaleen bilisummaa Oromoo hundeeffamedha. Guyyaa kana sababeeffachuun hordoftoonni sagalee bilisummaa Oromoo bakkoota adda addaarraa sagalee kana ilaalchisuudhaan yaada isaan nuuf kennan qindeeffannee isiniif dhiheessina. Ammallee akkan waliin turtan isin affeerra. Kun sagaleen bilisummaa Oromoo. Kun sagaleen bilisummaa Oromoo. Sini moona, sin dadanna, si jalanna, sini bonna, sabao. Gachana Kenya, Damboga Kenya, agartu Kenya. Waaqni bakka hunduma keenya ittiin nu ga'e ayyaana Saaba'oo kanaan waxabajjii 15 taasifaa jiru waggaa 35ffaa kan bara 2023 kanaatiin. Saaba'oo yookaan sagalee bilisummaa Oromoo jechuun sagalee uummata Oromoo sirna bittaa alagaa jala ture uummata bal'aa kana bakka bu'ee uummata biyya keessaaf biyya alaa dararaa kallattii adda addaan uummata keenya qaqqabaa ture irra kan ga'u uummataaf sagalee ta'ee kan dubbachaa turedha. Egaan sagalee bilisummaa Oromoo kana ijoollummaa keenya kaaneeti guddanne galgala yeroo inni daqiiqaa 30 darbu jala seenne kan inni yerootti eeggannee dhaggeeffachuudhaaf of qopheessinu. Sagalee baay'ee bareedaadha. Hagammaatti uummata keenya kana bakka bu'ee wantoota baay'ee kallattii qabsootiin miidhaa uummata keenyarra ga'aa jiru
dararraa adda addaa, ajjeechaa adda addaa, miidhama adda addaa, daldala siyaasaa maqaa uummata Oromootiin haatee qaamni adda addaa bu'aa mataa isaatiitiif jecha uummata Oromoo akka barbaade godhu ittiin taphatu bakka bu'ee addunyaa irratti kan ibsaa jirudha. Biyya keessaa fala kan jiran uummata saba Oromoo beekan hin beekne waa'ee uummata Oromoo miidhama isaanii, siyaasa dinagdee isaanii bakka bu'ee kan ibsudha. Uummata Oromoo ija yoo jenne sagaleen bilisummaa Oromoo kun dhugaarraa kan fagaatu miti. Kun sagaleen bilisummaa Oromoo. Kun sagaleen bilisummaa Oromoo. Akkuma beekamu uummanni Oromoo cunqursaa hamaa keessa akka inni ture beekamaadha. Cunqursaa hamaa kana keessa kan jiru qabsaa'onni Oromoo miidiyaalee kanarraa hojjetan yookaan miidiyaa kanarraa hojjetanii gaazexeessitoonni achirraa hojjetanii miidhama gurguddaa darara adda addaa miidhama isaanirra gahaa ture ni beekna. Amma kana hundumaa danda'anii kan itti aarsaa lubbuu kaffalan illee ni jiru. Aarsaa qaamaa kan itti kaffalan illee ni jiru. Kuni bu'aa tokko argachuuf otoo hin taane eenyummaa ta'aniitu sadarkaa kanaan isaan geessise. Egaan ammasii wanti saabaa'oon irra jiru kun waan baay'ee nama gammachiisuudha, nama onnachiisuudha. Kanaaf haala kanaan itti fufee golee Oromiyaa arfan keessa kaaba kibba baay'ee miidhaa uummata Oromoo irra ga'aa jiru kallattii adda addaatiin wanta irra ga'aa jiru kana ammallee akka kanaan duraarra caalaa cimsee akka inni gurra uummatoota kaanii miidhaa warra kibbaarra ga'uu kan warri bahaa lixaa kaabaa akka dhagaan akkasumas warra lixaarra kan ga'u goleen sadan hafan akka isaan dhagaan akkasuma bahaarrallee kaabarrallee Oromoon jiranii miidhama dararaa isaanirra ga'uu qaama Oromoo hunda bakka hundaa jiranii ammallee jabinaan kutannoodhaan jabaatee akkuma kanaan duraatti itti fufee uummata isaa kanaaf sagalee ta'ee hamma bilisummaatti akka inni wajjin imalu abdii guddaan qaba. Kallattii danda'ameenis immoo nus isin bira dhaabbachuudhaaf qophiidha. Kallattii barbaachisaa ta'es nus keessatti hirmaannaa maaliif kan nu dinqisiisu Oromummaa keenyaa dhiibbaa adda addaa kallattii adda addaan nurratti dalagamaa jiru. Qaamni hin beekne akka nuu baruu Oromoon dhagaa hin jirre akka nuu dhaga'uu fi kallattii danda'amaa ta'in illee nu isin bira dhaabbachuudhaaf qophiidha. Ammallee akkuma kanaan duraatti isa kanaan duraa caalaa jabaattan akka nuuf hojjettan isinirraa barbaannaa jabaadhaa jechuun barbaada. Kun sagaleen bilisummaa Oromoo. Kun sagaleen bilisummaa Oromoo. Gaazexeessitoonni sagalee bilisummaa Oromoo kana keessa hojjetan qofaa isaanii waa gochuu hin danda'anii dirqama hirmaannaa uummataa ni barbaachisaa. Odeessaalee kallattii jiru hundumaanii kan tokko hin dhageenye inni dhaga'e isa hin dhageenye sana akka qaqqabsiisuuf uummanni Oromoo kan Oromummaa isaa beeku itti dhaga'amu miidhaa kallattii kamiin dararaa kallattii kamiin uummata Oromoo irra ga'u kana miidiyaa kana qaqqabsiisuuf dirqama akka qabaatu uummanni Oromoo kamiyyuu sagalee bilisummaa Oromoo kan kallattii barbaachisaa ta'e. Kallattii barbaachisuun odeessaalee barbaachisuu wantoota adda addaa sagalee bilisummaa Oromoo kana jabeessuu danda'u cina dhaabbatee dirqama isaa akka baatuun ergaa dabarsaa kun akka koottiif dirqama narraa eegamuudha. Isinis gama keessaniin kallattii ittiin uummati isin argachuu danda'u bilbilaanis haa ta'uu miidiyaalee hawaasaatiinis illee haa ta'uu kallattii ittiin uummanni isin argachuu danda'u uummata keenya giddu galeessi godhachuudhaan karaa isaaf salphatu mijeessitanii akka isaan isin quunnamuu danda'an akka haala mijeessitanii kan isiniif dhaamsa dabarsa. Ani Burtukaan Akiliiluu Raggaasaan jedhama. Dhalataa Gindabarati. Kanan guddadhe garuu daa'ima waggaa 4 ta'ee magaalaa Finfinnee tan guddadhe daa'ima waggaa 4 irraa kaasee jechuudha. Kana fakkaata ani sagalee adda bilisummaa Oromoo kan ani beeku daa'imummaa koorraa yoon jedhe
sobanatti ta'u maaliif ani daandii qabsoo adda bilisummaa Oromoo kananii beeku umurii waggaa 18 irraa kaaseetanii har'a nama umurii waggaa 46 waan akkasiiti. Ittan guddadhe sagalee bilisummaa Oromoo ittinan of barii miidhama koo naaf ibsaa gammachuu koos naaf ibsaa sagaleen adda bilisummaa Oromoo sagalee uummata Oromooti. Anaaf waan baay'eedha. Maaliif yommuu ani sagalee adda bilisummaa Oromoo dhaggeeffadhu afaan Oromoolee sirriitti hin beeku kan si dhibu. Maaliif Finfinneetti kan guddadhe baranaan itti guddadhe keessatti hamma kana afaan Oromeeffaa haasa'amee eenyummaa keenya barree hin guddanne. Barri suni baay'eedha. Baay'ee waa'ee Oromummaa irratti hacuuccaas miidhaas waan baay'eetu jira. Maatiin keenya haa ta'uuti hin haa ta'u isaanumarraa kaasnee waanuma dhageenyuun waanuma xixiqqoo qabanneetini boodarraa egaa xixiqqoo ishii gara magaalaa Finfinnee galee nuyiifnaani qabsootti makameenii deemee mandii qubee afaan Oromoo baradhee Harawwee bakka jedhamutti tooftaa lolaas ba'aan daballee waraanaati akkuma walii galaatti. Situ mora gabron fata Jabe situ irre kapsa wota Ili summa Ujititin Dubom sita Sagaleen adda bilisummaa Oromoo immoo gahee guddaa qaba. Bara kaartuumirraa darbaa ture irraa kaasee ijoolleen nu biraallee kaadhimamanii afaan Oromeeffaas Amaareffaas dabarsuudhaaf nu biraayyuu achi ce'anii turaniiru. Kanaaf anaaf sagaleen adda bilisummaa Oromoo eenyummaa koo kan na barsiise maalummaa koo kan naaf hime waan ta'eef sagaleen adda bilisummaa Oromoo ammas borus iftaanis sagalee qofa otoo hin ta'in ija gurra saba Oromooti jedheen yaada akkasii. Kun sagaleen bilisummaa Oromoo. Garaagarummaan jiru inni haala teeknooloojiinis ta'u amma ammayyaadha. Sagaleen bilisummaa Oromoo bara rakkoo guddaa keessa ta'ee bu'aa ba'ii baay'ee keessa darbee har'a immoo har'a addunyaa waliin ga'a jedheen yaada. Sagalee saba Oromoo ibsu irratti duris taanaan baruma qaroomin hamma kana jiraanneettiyyuu hojjeteera sagaleen adda bilisummaa Oromoo. Har'a immoo odeeffannoo adda addaa bakka bakkaati. Maaliif wanta dhugaa kan irraa dhageenyudha. Ani akka kootti wanta qabatamaa anaaf kan garaa na cibsu sagalee adda bilisummaa Oromoo irraa hin dhaggeeffadha jechuudha. Kanaaf kanatu bakka kanatti saanqatee kanatti guutaa waanan jedhu ani hin qabu. Maaliif isa darbeerraa har'a immoo daran dabalaa deema. Ammuma qaroomin ammoo eenyuun iyyuu taanaanii gara guddinaatti deema waan ta'eef sagaleen adda bilisummaa Oromoo baay'ee haala gaariitiin waan gaarii wanta qabatamaa ragaa qabatamaa wajjiniin dabarsaa jira waan ta'eef anaaf bakka guddaa ga'eera jedheen amana. Kun sagaleen bilisummaa Oromoo. Sagaleen adda bilisummaa Oromoo gara fuulduraatti egaa haala yeroo isaa faana uummata isaa faana wal dubbisee waliin qindaa'uudhaanii kana caalaa daran ilaa akka Oromiyaatti yookaan akka Awurooppaatti maalootti miti bakka addunyaa waliigala kuni hawwii keenya immoo kan bakkaan ga'u Waaqayyoodha. Waaqayyootti dabalamee bakka guddaa akka ga'u hawwina. Ani kana bakka kanatti irratti waanan jedhu gaa ittan gammada waan ta'eef hirrinni isaanitti mul'achuu dhiisuu danda'a. Kanaaf nunis immoo waan nurraa eeggamu namoota adda addaa
miidiyaa kana warra hin beeknetti illee mee waan akkasii caqasaa waan akkasii dhaggeeffadhaa odeeffannoo ga'aa fi quubsaa kan ta'e irraa argattu jennee bakkuma jirrutti sabni Oromoo hundi sagalee adda bilisummaa Oromoo dhaggeeffatee odeeffannoo ga'aa qabatamaa argachuu akka danda'uun dhaamsa laadhaa. Odeeffannoos immoo nuti naannoo keenyatti bakka jirrutti gaariis ta'u hamaa waan qabatamaa ta'ee bakka isiniin akka geessinu uummatattis kanan dhaamaa. Kanaaf wanta biraa waan hin jedhu gaa isinis galatoomaa eebbifamaa Waaqayyoo bakka jirtanitti sinaa tiksu hubannoo isiniif haa laatu wanti hunda caalaa hubannootu caala waan ta'eef Waaqayyoo sin boosaa isiniif haa dabalu. Egaa walumaan jirra Waaqayyoo sinaa gargaaru. Ameen nu jiraatu ulfaatu. Baay'ee galatoomii jaalakiyya. Ayyoo jabaadhu mootii gadda. Ayyoo jabaadhu mootii gadda. Addee jabaadhu obbo jabaadhu. Addee jabaadhu obbo jabaadhu. Dhaggeeffatamaa jechuudha. Raadiyoo keenyaa miti dhaggeeffanna baay'ee jaalanna. Raadiyoon kun baay'ee jaalannaa umurii kiyyaan walqixa jechuudha. Dhalattee guddadhee raadiyoon hin dhaggeeffadhu. Raadiyoo Saabaa'ooti yookaan sagalee bilisummaa Oromootii fi sagalee Ameerikaa akkasumas kan Jarman keessa jiru Dolce Vele maal jenna sibiilsii reediyoo walii gadi oofnee dhaggeeffanna. Gaafa kana jennu raadiyoon kun bu'aa inni nu buuse nu guddannee infoormeeshinii kana argannee waan saba keenyaa waan sabaa waan uummata keenya irra jiru kan ittirraa dhageenyu raadiyoo kana. Raadiyoon kun waan inni nu buuse hangana jennee yoo himuu baanne ammaaf garuu raadiyoon kun uummanni Oromoo akka waan hundumaan dammaqee wal dammaqsee diinatti illee dammaquuf kan nu fayyadedha. Raadiyoon kun akka obbarru akka nuti Oromoo taane kan nutti himaa turedha. Akka Oromoon waan barbaade argachuu barbaadu yoo injifannoo illee ta'e injifannoo isaa walitti himaa turedha raadiyoon kun. Eetansiitu moora gabroonfata jaabeessitu irre qabsaa'oota bilisummaa hojiitiin dhugoomsita. Gara fuulduraatti akkuma armaan dura wajjin turre raadiyoo kana gara chaanaalii guddaatti guddatee seenaasaa kana qabatee waggaa 35 kanarra fayyifannee barattaanis ta'u waan danda'amu gara tiivitti akka guddatuu fi uummata keenya bal'inaan akka uwwisa guddaa akka argatu hawwii irraa qabnaa ni godhannees ni abdanna kana. Ayyee dhaggeeffataa keenya guddaa galatoomadha. Ammallee raadiyoon kun keessanii miidiyaa keessa miidiyaa isin jaalattanidha waan ta'eef gama yuutuubiitiinis gama chaayinaalii keenyattiinis jala buutanii akka nu hordoftan abdii qabna. Ulfaadha galatoomaa dhaggeeffataa keenya. Baga maddanii baga geessan baga uga 35 geessan galatoomaa. Saabaa'oo gaachana keenya damboota keenya agartuu teenya. Egaan dhaggeeffattoota keenya jalqabarraa hanga xumuraatti nu wajjin taatanii sagantaa keenya hordofuu keessaniif guddoo galatoomaa. Sagantaa itti aanuun hanga walitti deemnutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.